Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 3 lakkoofsa 1 irraa kaasee garu ammas keessa deebinee ofiif dubbachuu jalqabnaare yookiis akka namoota tokko caafatanuuf dubbatu gara keessanitti fiduu yookiis isin biraa argachuu nu barbaachisaa mooree caafanni inni nuuf dubbatu inni namni hundinuu akkuma beekuuf akka dubbisuuf garaa keenyatti caafame isinuma isin caafata Kiristoos warra nuyi hojjennuuf ta'uu keessan beekamaadha caafatichi qalamiidhaan utuun ta'in hafuura Waaqayyoo isaa jiraataatiin jabaatee dhagaatti tuun ta'in garaa namaatti caafamedha isin caafata ragabaatu dhugabaatu keenyadha milkaa'insi maalii jennee kaafneerra milkaa'insi namoonni waan naannoo keenyatti kaasan milkaa'insa maal jedhanii kaasu waa'ee milkaa'insaa maal jedhanii dubbatu jennee qabxiilee 4 kaafnee turre tokko namoonni maal jedhu waa'ee milkaa'insaa carraadha jedhu inni kaafne iddoodha jedhu inni kaafne carraadha milkaa'insa carraadha jedhu inni kaasu namoonni iddoodha jedhanii kaasu yookiin maatii biratti dhalachuu maatiin keenya murteessaadha jedhanii yaadu isinis akkatti yaaduu dandeessu milkaa'insi garuu isaan kana miti milkaa'insi garuu akka dubbii Waaqayyootti maali seedhu sana waliin ilaalaa turreera milkaa'insi akka dubbii Waaqayyootti carraan namaa bahuu sana miti milkaa'insi ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin amanuun milkaa'insa jabaadha jechuudha isarraa kaanee eegga Yesuus Kiristoosiin amanne jireenya nuti keessa deemnu hundumtuu immoo isa gaarii ta'e nutti dhufuus isa hamaa ta'e nutti dhufuus hundi isaayyuu milkaa'insa keenya dhanne sababiin isaa gooftaa Yesuus Kiristoosii biyya lafaa gaafatee deebi'aa ture ani biyya lafaa maal godheera mo'eera isinis maal gootu nuyi mo'aa jiraanna jechuudha Yesuus mo'eera nama maal ta'aa jiraanna mo'aa jiraanna dirree lolaa qabna dirree mo'ichaa qabna dirreetti lolamnu qabna lafatti kasasamnu qabna lafatti mo'annee gallu qabna sababiin nuti mo'aa taanuuf ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoositti namni amanee biyya lafaa mo'eera waan ta'eef biyya lafaa kan mo'u akkuma Yohaannis sarraa boqonnaa 5 keessatti dubbatu lakkoofsa 4 irratti sarraa keessatti jechuudha eenyutu biyya lafaa mo'uu danda'a ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin kan amanate biyya lafaa maal godha milkaa'insi keenya yeroo hundumaa maal keenya keessa jira maqaa Yesuus Kiristoos keessa jira haleluuyaa mee akka jiraame milkaa'insi koo jedhame maqaa Yesuus keessa jira jedha humna maqaa Yesuus keessa jira jedha malee carraa keenya keessa jira miti hixaawii keessa jira miti milkaa'insi keenya yookiin immoo maatii keenya keessa jira miti iddoo nu jiraannu jira miti milkaa'insi keenya environmentii keenya keessa jiraata miti milkaa'insi keenya ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos keessa maqicha keessa humnicha keessa nu jira milkaa'insi keenya kitaabatiin sammuu yeroo baay'inaan dubbisan allaanaan dubbisa isaan tokkoon barbaadu garuu isaaniin jireenya hin godhatina kitaaba tokko tun dubbisaa jiruun hamma ammaatti maal hojjettee jedha kitaabichi ijoollee lamaan immoo abbaan isaanii luba ture warri xiyyaara hojjetan abbaan isaanii kaachaa ijoolleen koo maraachuuf jirte kaachaa ture soonaa irratti argatamu sun jechi maraachuuf jiru waan balali'uu qilleensa keessatti oomnanii Waaqayyotti buuf deemaa jiru dheeraa lubni sun abbaan isaanii luba ture kaachaa ture baay'ee maaliif Waaqayyotti buuf deemaa jiru dhanii jedhee isoo xiyyaara hojjete milkaa'e atoo maal hojjette jedha kitaabni xiinsammuu ani tarreessaan immoo kirbiitiin hojjenne maqaa Waaqayyoo ulfaatu kirbiitiin hojjenne marraatti saamunaas hin hojjenne garuu waan cimaa tokko beektonni biran keenya tokko hojjedheeran maani beektu Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo lallabaan jiraan waanan dhaladheef isa kana targetii Waaqayyoo irraa barbaadu isa guddaan maani beektu sabab maaliif asin uummadheedha saba koo kan hin uummadheef akka inni na waaqeffatu na galateeffatu darbee hojiin keenya akka waaraa kan biraan maani beektu Yesuusin himuudha baqa himaa kan jirtan milkaa'een kan jirtan ameen jira maaloo kanaafi ani milkaa ta'uun Yesuus Kiristoosiif jiraachuu jireenyuma kee oolfachuun Kiristoos keetti oolfachuun milkaa'insa ajaa'ibaati waan Yesuus Kiristoosin galateeffachiisu yeroo hundumaa milkaa'insa keenya gaariin nutti dhufuus hamaan nutti dhufuus maqaa koof jettanii yoo arrabsamtan jedha gooftaa Yesuus Kiristoos maqaa koof jettanii yoo arrabsamtan yoo lalamtan yoo qalamtan gammadaa biyyi lafaa isin duraan ajibbe gammadaa isin haleluuyaa milkaa'insi keenya lolamuu keessa jira jechuudha nuyi Yesuusin tajaajiluu keessa jira Yesuusin dallabuu keessa jira Yesuusiif jiraachuu keessa jira yeroo hundumaa hundumaa achi keessa jira milkaa'insi Waaqayyoo ilma namaatti milkaa'insa kenne Yesuusidha karaan jireenyaa isaadha namni karaa argate milkaa'aadha namni karaa dhabe garuu joonjaadha haleluuyaa karaan gara jireenyaatti geessu anaan malee eenyuyyuu gara abbaa dhaqu maaliree milkaa'insa gufuu milkaa'insaa inni kaafnerraa gufuu milkaa'insaa wallaalummaadha namni wallaalummaadha Yesuusii wallaaluun gufuu milkaa'insa keenyaati fayyina keenya wallaaluun gufuu milkaa'insa keenyaati wantoota nutti dhufan Kiristoos Yesuusin amanne immoo wantoota nutti dhufan gara gaarummaa Kiristoositti lakkaa'anu taanaan gufuu milkaa'insa keenyaati Yesuusii
Biyya lafaa keessa gaarii deebi'aa ture dadhabeera jedha. Dadhabeera jechuun kufeera machaa'eera jechuun miti. Dadhabeera jechuun maaninnet namummaan namaa dadhabuusaa rafuu isa agarsiisu sanadha. Rafuu beela'uu isa agarsiisu sanadha. Dadhabeera jechuun. So gaafa dhaqanii mana qulqullummaatti dhaqee utuu wangeela Kiristoosiin dubbataa jiru ulfinni Waaqayyoo irra jira. Warra kan biraa macaafa Isaayyaas keessaa dhaqee dubbise ulfinni Waaqayyoo irra jira. Warra gadadamootaaf akkan sagalee misiraachoo dubbadhuuf warra kufan barbaadu maal jee sagalee misiraachoo dubbate maal jechaa jirta jedhan kunoo macaafa keessan tokko jira macaafa keessaa fuudhee macaafa Isaayyaas keessaa fuudhee dubbisuu ol qabe. Namoonni arrabsanii lolan achumatti dhiisee qajeeleedha. Milkaa'insa isaaf haa tuffatamu malee keessumaa warri Galiilaa tokko jecha tokko jetteen namoonni dhukkubsattoonni naamni dhufanii jila ta'aniiru Yesuus jila fayyisuudhaaf. Inni garuu hafuura Beelzebuliin hojjettanii hafuura hamaatiin hojjettati deemuu qabdas keessaa jedhaniitti kaasan. Inni garuu abbaa biraan dhufe keessumaa Yohaannis boqonnaa 6 ittiin dubbisan Yohaannis boqonnaa 6 ani akkoo abbaa biraan dhufeedha nan beektanis hin jedha akkamitti nan beektas hin jedha indeem caalaatti kun maraateera jedhaniin hafuura hamaati keessa jedhan lakki hafuura manna keessa hin jiru jedhe mootummaan dukkanaana keessa ta'uu hin danda'u jedhan mootummaa ifaati jedhe Yesuus. Milkaa'insa isaaf dinqii gochuu jalqabe ifaa dhiisee fi deema achitti deemee doobraatti darba gidduutti luuf jira waan sin dhibu utuma isaan waca kaasaniifaa of dhoskee deema jedha injira of dhoskee biraa deema jedha kanaan dhibee hin beekan shawu tajaajilli Yesuus isa kana arrabsamu maqaan baduu keessa jira Israa'eela Yesuus keessa. Milkaa'insa Yesuus biyya lafaatti waggaa 33 deddeebi'aa ture keessa nama jedhamee waamameera milkaa'insa isaati. Hafuurri hamaa keessa jedhanii itti dubbatameera milkaa'insa isaati. Mootii ofiin jala laalaa jedhanii qubatti qabsiisaniiru milkaa'insa isaati. Eliiyooy gaafa fannoo tolbee lubbuu koo foon koo hafuura koo fudhadhu gaafa jedhus Eeliyaasii waammataa jedhanii itti qoosaniiru milkaa'insa isaati. Mee ofaa oolchukaa yoo ilma Waaqayyoo ta'e jedhanii itti qoosaniiru milkaa'insa isaati. Sana keessa darbee waan dhufeef raawwatee darba. Kanaafi tajaajila keenya jireenya keenya keessatti milkaa'insi nu fudhannu waan keessa darbuu qabnu keessa yoo dabarre milkaa'adha dhoyi. Namoonni maal dadhabu beektu? Milkaa'insa isaanii fiixaan bahinsa argachuu dadhabuudhaan maal ta'u beektu? Wantoota keessa darbuu dadhabaniiti milkaa'aa ta'uu dadhabu. Qoccaamaa ta'u, dhiphataa ta'u, gufataa ta'u, abdii kutatoo ta'u. Kanaafi gara fuulduraatti milkaa'aa ta'uudhaaf maal gochuu qabna kan jedhuun seeruma boqonnaa 37 seenaa nama tokko waliin kaafna. 37 keessumaa 37 lakkoofsa 8 37 lakkoofsa 8 seeruma 37 lakkoofsa 8 maal jedha beektu? Isaan garuu utuma isaanittiin dhiyaatiin fagootti isa arganii isa ajjeesuudhaaf irratti koratan. Isaan walii isaanitti kunoo abbaa abjuu sun dhufeera koottaa amma isa ajjeefnee boolla keessa tokkotti gadi hin darbanna. Hin darbanna jedhee bineensatu hamaatu nyaate jennee mee abjuun isaa lamaan waan ta'uuf jiru ilaalla jedhan. Yoosef milkaa'insi jalqabaa maal beektu? Waan borii arguudha. Yoosef bisii garbuu argeedha. Hin abjuute 11 gugguufaa fi tokkotu immoo sagadamaaf. Yeroo kun akkas jedhu yeroo tokko barsiisonni wangeelaa akkas jedhu abjuu kee himuu hin qabdu jedhu. Himuu qabdaa. Ameen jedhi kaa. Mee nani maraame jedha ammas dabalaati. Himuu qabda abjuu kee. Abjuu kee himuu qabdaa. Himuu qabda baqa. Yoo diinonni kee abjuu kee dhagaanii si tuttuqan ati immoo jabaattee abjuu kee raawwachiifsutti fiidda. Yoosefi akka carraa sagantaa wayii argate maatii gidduutti maal argate jedhee waaw milkaa'ate maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Abbaan isaa Yaaqoob jira haati isaa jirti ijoolleen koo tokko jiru biniin illee ta'a ijoollee xiqqaadhaa dachaanii ta'u ijoollee carraa wayii argadhe waa isinitti moodhe maal jennaan galgala waan na guute waan argaa bulee jedhe mucaan maal jennaan bisii koo tokkon argee jedhe tokkon kootii jedhe warra kanadha hundi kee immoo kan koof jilbeenfatte jedhe haleluuyaa achumatti waa jalqabe achumatti diinumaan jalqabe gaafa milkaa'insa jalqabdan diinumaan hin jalqaba diinuma tokko jalqaba diinumaan manuma keessaa jalqabe. Yoosef nama of danda'ee jiraachuu jalqabu miti. Nama of danda'ee umurii waggaa 17 gadi immoo yeroo sana umuriin isaa beekaa. Of danda'ee hin jiraanne mul'ata argee abjuu isaa himee mana keessaati anis isa gaduu jechuun immoo dubbii biraadha bakka. Soo gaafa inni galaa geessu maal jedhuuni? Ela abbaa abjuu jedhan dooma dubbifneeti. Ela abbaa abjuu abbaa maali?
milkaa'insi isaa maali? Amma asumatti maali milkaa'insi isaa? Abbaa ta'uu isaati. Ani abbaadha raamee dabalaati. Ameen jedhi kaa dabali. Isaaniif arrabsoo fakkaata. Inni garuu qeenxee waamamaa jiru. Abbaa abjuu. Haleluuyaa. Yoosef dhufaa jirti hin jennee. Abbaan abjuu dhufaa jira. Haleluuyaa. Horki kee fudhaman tira isin eebbisa. Milkaa'insi kee maqaa sii ta'a kana booddee. Diinotatti arrabsoo fakkaata siif garuu maqaa keeti milkaa'insa keeti. Shaaraaraa baadiyyaa fooba. Haleluuyaa. Abbaa abjuu dhufte. Jedhanii gaafa bira gaan garuu ajjeefnee boolla keessa buufnee wayyaasaa dhiigaan maqnee maatii bira geessine lafa abjuun isaa dhaqu moolaa laalaan. Abjuu fi milkaa'insi fi namichi milkaa'an immoo namichi abjuu sana milkeessu immoo garaa gara hin deeman yoomiyyuu. Milkaa'insi keenya boolla sun wajjin naqa. Abjuu isaa fi isa gargar baasuudhaaf kaayyoo baasan. Wayyaasaa marra hin gurgurraa tokko machii keessa yaada gaase. Maaloo abjuu isaa nurraa deemtu hin da'umu qabattee abjuu ishii. Achumatti mucaa waggaa 17 gaala yaabbattee hin beekne warri Gibxii yaabbattee hin beekne achuma Yoosefiin milkaa'insa asuma jalqaba milkaa'insi. Maqaa Yesuusiin asuma asii baa jalqabu. Amiin jedhi kaa dabali maaloo. Achuma utuu ija isaanii fuudhatti birrii gote lakkaa'anii diddamni sun gatii guddaadha yeroo sanatti beekaa. Birrii ishee ammaatti saambusaa bittan miti. Birrii guddaadha yeroo sana. Waggaa 5 dura birriin diddamni guddaadha miti. Gurgamee kee ijuma isaanii fuudhatti gaala warra Gibxii naggaadota horoo ciccimoo achumatti ol ka'ee duddi gaalaa wal dheeraadha ol ba'ee. Obboloonni isaa ol ta'e horaa eeddi lafa deemtee biyyoo keessa deemtee gaalatti ol beeruun sana jalqaba milkaa'insa. Milkaa'insi deemuudha. Isheen biyya sana keessaa baane inni biyya Oromiyaatti. Eessa dhaqe mana mootii isin deemu ganda deeme isin takkaate. Yaaqoob ganda keessa deemaa ijoolleen ganda horii eeddi bakka keessa deemte inni mana mootii kallattii himaan milkaa'insa. Jireenya Yoosef keessa darbe ilaalaa asirratti. Kun natti dhufaa nan cabaa laata. Kun natti dhufaa nan kufaa laata. Kun natti dhufaa maqaa badii natti dhufe maqaa balleessaa natti dhufe nan cabaa. Yoosef hin cabne hin cabuun. Milkaa'insa keessa jira waan ta'eef. Haleluuyaa. So achis dhageera. Yeroo hundumaa Yoosef maal lakkaata yaada beektu waa Yoosef seenaa isaa gaafa kaaftan milkaa'insa lakkaata hundumaa. Buloonni koo na gurguranii afaan baafnaan mitire afaan tokko jira. Na gurguranii diddamaan na gurguranii achi na geessanii minaan abarraan doomu afaan tokko sirreessa yeroo sanatti. Yoosef abjuu abjaannaan gurguroo obboloonni. Akka mootii ta'uuf hiikii abjuu isaati. Akka mootii ta'a. Itaan isaa jedhama ammas. Sabuufnaan Yoosef duudidee gurguraan hiika abjuu ta'ee abjuun koo hiika qaba. Abjuu koo hiika qaba. Hin ajjeefna nan abjuun isaa maal ta'e hiika godhachuu dhaqee achis. Hojii qabaam achittis. Waaqayyo ganama gaafa Yoosef keessa abjuu kaa'e beelli akka achi keessatti dhufu qopheesseeti Waaqayyo. Adeemsa Waaqayyo beektu laata. Sinnibu bor sanyiin Yaaqoob sun akka beela'u beeka. Waan abjootteetti Waaqayyo milkaa'insa sii kennuudhaaf hin jalqabamee jedhaasin. Bara quufa keessanii haasoftu yoo ta'e yeroo hundaa bara quufa keessanii ga'uudhaaf barri beela keessanii ka'uu qaba jalqaba. Milkaa'insi keessanii sara bara quufa keessanii keessa moo bara beela keessanii keessa barri quufa keessanii. Barri ulfaachuu keessanii bara salphachuu keessan keessa milkaa'insa. Barati jettee boose sana milkaa'insa keeti. Barati uffee jettee teessoo keessa immoo achi isa yeroo sana facaafte warri bu'aa facaasan kolfaa hammatuun ni dhutuna keessa jira. Yesuus ikkoo biyya lafaa fudhateera lallabaa raajiif kadhadhuuf jedhanii mijeessanii nuuf mijeessin utuma isaan mormanii inni immoo itti fufee milkaa'insa itti fufee fa'uusiisa naafa diriirsuusa lallabuusa itti fufe. Namni harka reebeef hin jiru Yesuus boordigaardiin dhaabatee fi harka reebee fi bishaan kennameef akka keenya kunoo akka itti kunoo kennameef hin jiru. Utuma wanti siin mormu jiru milkaa'insi kee dachaadha ameen jedhaasan. Haleluuyaa. Ameen ameen. Yesuus geetaa ነው. Haleluuyaa. Milkaa'insi keenya sana keessa Yoosef mana mootummaa sanatti agalu malee ammayyuu wanti jedhame sun yeroo isaa eeggate sadarkaa isaa eeggatee waan jiruuf wanta biyyooti sun achittis mana hidhaattis mana mootummaa keessattis wantoonni dabarse guutummaa isaa yaadattu. Utuun hin dhaqee hin hidhamne ta'e sababiin irratti kaafame dubartittii irratti hin kaane ta'e akeeka Waaqayyooti dubartittii irratti ka'u gara fuulduraatti guddinni fuuldura keenya jiru sun immoo ishee ammaa kana keessatti yoo hojjennedha. Qoromsa dhufu ishee ammaa kana keessatti yoo dhaabadedhanis isinis. Ishee isin amma dhageessaa jirtan kun ba'aa isin amma wangeela isin hojjetaa jirtan kun amma teessee dubbii Waaqa dhaggeeffattan kun milkaa'insa keessan boriitiif beezii jalqabaati. Ishee kana fudhadhaa asirratti. Eessa fudhaka? Beeziin kee borii ijji si keessatti mul'atu borii ishee dhattee dhaggeeffattudha. Qilleensa irratti nama haramu wanti kamiyyuu. Milkaa'insi keenya qorumsa sana keenya keessadha. Danda'uu sana keessa jira. Obsuu sana keessa jira.
kaachuu sana keessa jira yeroo kamiyyuu. Kanaaf Yesuus Kiristoos jabaadhaa xumureera fiixaan baaseera isin immoo jabaadhaa hin mo'attu kan jedheef waan isee qabee deemuu qaba jechuudha. Jireenya Phaawulos keessa wanti na dinqisiisu maal beektu? Isan yeroo hundumaa wangeelaaf gara kutataa ta'u tokko na dinqisiisan. Wangeelaaf ani jedha wangeela kanaaf reebameera jedha ari'atameera jedha mootummaa fuuldurattis geeffameera jedha isin buufachuuf immoo wallaalaa ta'eera jedha amma kaachuu gosa booddeetti dhiiseen sa fuulduraatti butadheera jedha amma waa'ee fuulduraa yaadaa jedha hiixadheera barruu koo jedha haalelooyaa isa kana buufadheera jedha wallaalaa ta'eera jedha isin buufachuuf jedhee kaasaa kun milkaa'insa Phaawulos dabarseedha. Reebamuun Phaawulos si'a 39 garafameedha gaafa ergaa isaa keessa dubbatu. Si'a 39 garafame. Milkaa'insi Phaawulos si'a 39 garafame sun keessa maal qaba? Buufannaa dhalootaa qaba. Buufannaa dhalootaa qaba. Har'a iyyuu hojjetaa kan jirtan, nama biraas hojjetaa kan jirtan, qansiraas hojjetaa kan jirtan, tajaajila wangeelaas hojjetaa kan jirtan, gama kamiinuu ila kaameraa maalilee waraabaa kan jirtan. Milkaa'insa keessan borii bira ga'uudhaaf har'a gatii kaffaluu qabdu ni kaffalta. Gimdal godhee nyaadhee dhugee jedhan akkatti bashannanee caammaa kee diradhee akkas godhee herreega kanaa milkaa'insi hin jiru laa. Sakana kana ni reegatina. Inni nama hojjetaa jiru kun milkaa'insa isa Yesuus narraa barbaadu jennee hojjechuun keenya dirqama. Gadi qabee meenjeri maaloo? Jedha amma dabalaati. Boru wanjoo wangeelaan kun sirra bu'a. Nurra ga'ee na fula. Sirra bu'a tokko tokko keessan. Gittin guyyaa sirra bu'a. Akka taa'ee kan gargaaraa jedhiti milkaa'insa kee galfata. Milkaa'insi keessadha. Isa argatti sana milkaa'insi keessadha. Indoo yeroo baay'ee maal beektu beekumsa addunyaa dukkanaa keessaa dhufe beekumsa miti salphina. Qabeenya addunyaa dukkanaa keessaa dhufe ajjeesuu si barsiisa, balleessuu si barsiisa, salphina si barsiisa. Beekumsa addunyaa biyya lafaa keessaa dhufe namooti naskiisa, si beelessa. Beekumsa addunyaa Waaqayyoo keessaa dhufe immoo nama ijaara, nama dhaaba. Kana baqa. Sun waan nu barbaachisuufidha. Kanaaf dargaggoota namoota jedhamtan hundumti keessanii milkaa'insi keenya yeroo hundumaa ilma Waaqayyoo, ulfina Waaqayyoo agarsiisuu qaba baqa. Kanaaf weedduun keenya, faarfannaan keenya, deemsi keenya, jireenyi keenya yeroo hundumaa Yesuusin taanaan milkaadha. Ameen jettaniitu. Ani maallaqa dhabeetu as dhaabadhe simbirraa dhaabadhe maallaqa dhabeetu goyoo sin tajaajiluu kana maallaqa dhabeetu ilamas yoomiyyuu kana of jajjabeessuuf hin haasaa miti waan lakkaa yeroo hundumaa ani har'a iyyuu Yesuusin lallabaa jira lakkaadhaan yoom har'a iyyuu Yesuusin milkaa'insa kooti kun maqaa Waaqayyoo ulfaatu dirqoon keessanii qabadhaati milkaa'insi kee guyyaa har'aa dhaame har'a iyyuu teessee Yesuusin dhagaa har'aadha sikkitne TV wanti ilaalaa biyya lafaa keessa ilaalaa miti milkaa'insa kun gooftaan sinaa eebbisu ayyaana nuuf haa baay'isu sinaa eebbisu gooftaan